waa'ee jaarmaa kanaa hawaasni biyya kanaa beekuu barbaachisa. Dhaabbileen miti mootummaa adda addaa amantiis haa ta'u, kan dinagdees haa ta'u, kan hawaasummaas haa ta'u beekuu. Waa'ee mootummaanis sadarkaa sadarkaan jiru beekuu. Qaama seerummaa qabaachuudhaaf sin beekuu. Sadarkaa gadaatti kennu qaamni biyya kanaa akkuma kiristaanummaa beekutti waaqeffannaa beeku. Akkuma dhaabbata sunis qaba jedhe kanas dhaabbata isaa jedhee beeku. Kanarratti hojii keenya beeksisa keenya karaalee miidiyaatiinis karaalee hojiitiinis karaalee miidiyaa hoggaa jennu maali? Waan amma goonu kanaa waa'ee dhala namaa hojjan addunyaa kanarra nama shaniin jiraa jette Oromoon. Nama shanan tokko faami fakkii godhatteeti irratti murteeffattee jettu nama shan gurmaa tokko nama qabaa jettu abbaan isaa takka haadha isaa lama obboleettii sadii obboleessa isaa afur isaa wajjin nama shanii jettu yakka abbaa fi ilmaa hoggaati addunyaa kana guutu yakka haadhaa fi ilma hoggaati addunyaa kana guutu yakka obboleessaa obboleettii hojii addunyaa kana guutu yakka obboleessaa fi obboleessa hojii addunyaa kana guutu jedhee addunyaa kana guutuu yakka dhala namaa asirratti geggeeffatee jettu uummanni Oromoodha. Saaniifuu namticha kuni diima gurraacha adii amantii akkasii qabu. Shanyii akkasiiti jedhee waaqeffataan dhala namaa hin filuu jedhu. Diimaas jedhee amantiinis jedhee waan hundaanu waaqeffataan fuulumaanii kabadaa jedhu. Fuuluma namaa ta'uuni odoo abaluun diin odoo kamitti jettu kaafira maali? Sheexaanallee ji'in fuula namaa qabaannaan fuuluma kabadaa jechuun uummanni Oromoodha. Akkasumas namticha fuula namaa qabu dhala namaati jedhee kabadaa jechuudha. Waaqeffataan dhala namaa akkasitti ilaalaa jechuudha. Akkasittuudha halkan inni nu halkanii yaa guyyaa adummaan nu dura dhaabbadhu yaani gaabbu jarra tokko waliin qabanii manguddummaan haasawee warri halkanii yaa boobanii halkanii taanaan eessaa fudhatu diide yaa guyyaa jedhanii halkan inni nu halkanii yaa guyyaa adummaan guyyaa jechuun nama waa beeku akka ta'e gaawwattanii Mai sakillenterraa hadiseerraa mul'ina. Akkasitti waan dhaggeeffattes galatoma. Amantii waaqeffannaa jabeessuuf yookaan bakka duraan turte sanatti deebisuudhaaf yookaan waaqeffattoota baay'ina waaqeffattoota horachuuf Oromoon gara sagantaa isaatti akka deebi'u taasisuuf galma banuun hojii tokko waan ta'eef hojii tokkoffaan hojii galma banuutii jechuudha. Adeemsi galmi ittiin banamu beekamaadha. Akkuma hojimaata idileeti jechuudha. Galma itti aanutti dura akkuma qajeelfama irraa dhageessan galma cinaa jirutti dhaquudhaan barnoota barachuudhaan leenji'uudhaan galmi sun deeggarsa godhuudhaan galmi biraa banama jechuudha. Hubannoon kennamee leenji'ee adeemsa hojii ittiin hojjetu, adeemsa ittiin barnoota barsiisu, adeemsa qajeelfama dhaabbataa kana jala ittiin deemu hunda galma itti aanutti edda leenji'ee booda galmi suni banama. Kan itti aanu tajaajila iddoo galmaa fi lafa amantichaa bakka galma itti ijaaramuu fi lafa awwaalchaa ta'u akkuma kana dura tureetti karoora keenya keessatti deebi'ee dhiyaata jechuudha. Hojiin wanna kanaan hojjetaa turre qaamni ilaallatu kamuu xalaa barreessaa deemu bakka jirutti qaama bulchiinsaa gaafachaa deemu kennaas nama qaburraayis Oromoo irratti kan lafti kan Oromooti Oromoonis nu kennuu hin danda'a waan ta'eef waa fudhanne sanarraa waan arganne sanarraa fudhannee hojii keenya jabeessinee akkuma kana dura itti deemuun barbaachisaadha waan jedhu karoora keenya keessatti galee jira jechuudha. Qaama hojii keenyatti waan ta'eef sirriitti caasaan jiru kamuu irratti hojjetee itti deemuun hojii ijoodha jechuudha. Kan itti aanu barnoota amantii waaqeffannaa waliin gahu. Barnoota amantii waaqeffannaa
waliin gahuudha. Barnoonni maal akka ta'e ibsuun hin barbaachisu namni as jiru kun ni beeka waan ta'eef barnoonni karaaleen barnoota kana ittiin jabeessinu tokko gama sagantaa idileetiin qajeelfamni dura lafa keenya sun akkuma dura turetti akka dhageenye sanatti hojiirra oolchuudha jechuudha. Galmoonni keenya hunduu sa'aatii jedhame sanatti adeemsa jedhame sanaan barnoota argachuu qabanii. Inni lammaffaan barnoota sagantaa idilee jimaataati kan dilbata. Inni duraa sagantaa idilee dilbataati. Jimaata kanas galmoonni idileedhaan galgala akkuma jedhame sanatti koreeleen barsiisonni hundi barnoota kana barachuu galmi hundi tajaajila kana kennuudhaadha. Karaa diinagdeetiinis, karaa galma barumsaatiinis, karaa barnoota waliin gahuutiinis cinnee akka nama waan ofii hojjetu tokkotti ofitti himnee kan akka jennu namuma waan maasuu keessa qottanii maasaa keessa hojjettanii dhaloota keessa hojjettaniiti kana ciminaan akka galma silaa kaataniif saniin geessan kaawwan galtanii walitti himuu hojiirra oolchuu hojiitti hiikuu dhaloota keessan kan faca'ee jiru galma abbaa isaanii jalatti ijaaramanii akka isaan bakka tokkotti galan ayyaantummaan dhaloota kan keenyaa kan nu baqate akka galma kanatti galu jaalalli dhaloota kanaa kan bade akka bakka tokkotti deebi'ee dhaloonni kun of ta'ee wal ta'ee akka jiraatu gochuudhaaf dirqamni kan warra amma taa'u kana taa'aa jechuudha. Kanaafuu kana beektanii egaa namni kun akka namaatti nuti akka uummata Oromoottis dhaloota kan keenya kana uummata Oromoo kana sagantaa isaa irratti deebinee ijaarree barsiifnee barnoota amantii waaqeffannaa kana daangaa fi daangaatti galmaan geenyee dhaloota kana baraaruudhaafis dirqamni warra amma dursee as taa'u kana waan ta'eef kan ammoo akka bakka kaataniif jechanis abdii guddaan qabaa.